yeroo darbe waggaa Nojaa Shandura atleet Margituu Warqinaan bakka itti injifatteetti badhaasa akkamii argattee meeqaffaa baatee dorgommii maal injifatte? Yaadattu atleet Margituu Warqinaa beektu? Maqaa ishee dhageera garuu eessarratti akka ishee injifattee fi maaliin akka ishee injifatte tole. Maqaan keenya? Faturaa Ibrahim. Faturaa Ibrahimi. Ogguu baay'ee ogguu jechi tokko ni jira. Achi buuteen kee dhabamee akka miila Bakar Waaree jiru. Bakar Waaree eenyume? Bakar Waaree eenyu? Bakar Waaree achi jira kaa. Bakar Waaree jenni. Maalla miilli Bakar Waaree maal ta'e? Miilaan irraa murame. Eenyutu irraa mure? Wayaan hin beeku kaa nama dhabe. Maqaadha manaa Bakar Waaree ni beektaa? Hin beeku. Ishi gaaffii lammaffaa yeroo takka takka imimmaan buusanii bo'uun fayyaa keenyaaf gaariidha jedhu. Gaariidha jettee yaadda? Yaadu. Maaliif? Imimmaan buusuu moo? Yaadu kaa. Cinqii namarraa rakkisaa. Kanaaf bo'uun hin barbaachisuudha? Ni barbaanna boona. Bo'uun jedha. Hin barbaachisu. Bo'uun hin barbaachisu jechuudha. Garuu tokko takka fayyaa keenyaaf gaariidha jedha qorannoon tokko. Gaaruma feenaa miree. Akka achi buuteen kee dhabamee akka miila Bakar Waaree jedhu. Miilli Bakar Waaree maal lamaaf jecha kana yeroo baay'ee fayyadamu? Seenaa keessatti Bakar Waaree akkuma beekamu goota naannoo Harargeetti beekamudha. Bakar Waaree namni jedhamu kun goota cimaa fi seenaa yeroo bara baraan isa yaadatu ta'uu isaatiin waraana irra osoo jiru miilli isaa citee miila isaa san cituu isaa osoo hin beekimu haaluma irra jiru saniin waraana keessa ture sa'a murtaa'een booda akkasuma miilli isaa akka irra hin jirre qofa akka arge wayii natti fakkaata. Tingi dhiphina hirrisaa jedhama. Egaa namni tokko jaalalleewwan abbaan manaa fi manaa wal jaallatanii na wal dhungachuun jira. Yeroo sana dhiphina hirrisaa jedhama. Kan akkamitti yaaddu sun hin gargaara barataadhaaf hin gargaara jettanii yaaddu? Barataadhaaf illee hin gargaaru. Miidhasatee yaadda akkamitti hirrisa? Jechuun barataa yoo haare yoo marafe gaariidha gibbii kanatti. Gibbii kana amman dhufeettanis rafee afaan irraanfadhaa. Waan akkasii na irraanfachiisa yeroo baay'ee. Inni beeka garuu sirriitti keessa. Tole Bakar Waaree eenyume? Bakar Waaree dur kunuun nuti ganda Waaree jenneeti dhanga googoo jira. Sani beeyna Bakar Waaree. Bakar Waaree miila akka miila Bakar Waaree taate yeroo jiru maal jechuudha? Kutame kaa. Eenyu kute? Gaafa lola maal kutamee jensa? Lola calanqooti? Kana jenna. Ayyee galatoomi. Laa kara xiixii namni deemuun hoggaan kara fixee dubbadhu. Caatii dhamma kun. Ifi ati maasii qaashaan caati ammas laa hoggaan namni reedii ta'e gaafii babbareedduu tasi boonsitu sanallee boonsitu. Waan akkasii burufaa likkii sa'aatii 8 karaa kanaan qaxxaamuraan eeggadhu. Gaafii tokko si dabala. Tokko duwwaa si dabala. Yeroo ulfaa fuutee jirtaa mi'aati? Eeyyeen. Dhaalchitee? Yeroo ulfaa ogguu haati manaa ulfa taatu ogguu sana walitti daamuun yookiin wal qunnamtii saalaa gochuu ija daa'imaa qulqulleessaa jedhama kun dhugaadha waan kun? Baay'ee meeqatti? Yogguu ulfaa dubartiin tokko ogguu ulfaa abbaa manaa wajjin wal qunnamtii saalaa gochuun ija daa'imaa qulqulleessaa jedhama. Sanyiin dhiiraa sun dhugaadha kun? Haa ta'u ji'a itti daangeffamuu qaba. Ji'a saglaffaa irratti yoo ta'u? Hin ta'u. Maaliif? Asirratti qoshaasheessaa hoo? Ija qoshaasheessaa? Ija qoshaasheessa. Akkamitti? San dogongora. Dhugaa. Akkamitti qoshaasheessa jechuun? Asirratti hafa jechuu. Sanyiin sun moo? Keessan galu'ee. Ishi galatoon. CDC kana kottu. Sirriitti baa. Kutaa qaama kee keessaa kam caalaa jaallatta? Amma ijaan dura jaalladha. Maaliif ija kee jaallatta? Maaliif? Waan agaruuf. Atoo maal jaallatta? Ijuma ta'anis. Waan biraan jaallattanii bakka biraan jaallattanii jechuudha. Maal irra caalatti waan ta'ani beena. Hundaniin fedhaa irra caalatti garuu ati harki yoo sirraa muramee fi ijji yoo na baga garaagarummaa qaba. Harki hin jiru tanaan akkamitti waa fudhachuu dandeessa waa nyaachuu dandeessa. Kanumaa huni agartaa mijaan afaan yoo fedha malee fudhataa. Akkamitti yaada afaanii? Afaan inni danda'ama kaa jettee nyaachuu. Kanaaf ija kee jaallatta jechuudha. Anillee akkasuma ija kiyyaa irra jaalladha. Tole ishi galatooma. Gaaffinni kan biraa gaaffinni dhumaa isin gaafachuu barbaadu. Bo'uun fayyaa keenyaaf gaariidha takka takka.
Boon faayidaa qabattanii yaaddu? Yaa'u karaa mattiin enerjiin ta'e tokko booda deema yaada malee bu'aalee. Boo kan ilaalutti gaafa naa rufaa wayin yoo namni na aarsite nama sana dhowwa hin bu'uudhaan kan hin filadhu maaliifi aariin irraa gashadhisa. Garuu qaamni kee qaama nama dhuun fakkaatu. Sababii flexiyaa jedhuufi kan intini hojjedheen beeku garaafi. Tole kabajamoo Dooktar Alii Birraa Dooktaradha? Ispeeshaalistii maaliiti? Ispeeshaalistii taphaati kaanya. Ispeeshaalistii taphaati? Malee ispeeshaalistii gadameessaa naamanii miti. Ispeeshaalistii gadameessaa kan ijaafaa miti. Michee. Alii Birraa hojii wal beektu? Baay'ee wal beekna. Eessatti wal beektu? Alii Birraa Dirreedawa ture. Asitti illee yeroo hedduu dhufee taphachaa ture yeroo sossoo'insaa san keessa yeroo Oromummaan hin beekamin san keessatti qabsoo godhaa ture naannoon kun. Mee uummata Oromoodhaaf hamma dhaamsa maal dabarsitu? Saba keenya maal dabarsu dhaamsa akkamii dabarsu? Inni dabarsuuf ani tokko tahaadha. Nama tokko taheetu waa uumuu danda'a. Tokkummaan humnaan jaallata. Kanaaf tokkummaa qabaachuu qabna. Tokkummaa qabaachuu qabna. Tokkummaa qabaachuu qabnaan jaallata. Baay'ee galatoomaa nama guddaa nama kabajamaa ulfaadhaas ni jenna. Isin galatoomaa dhuftanii akkana nu gaafachuu keessaniif galatoomaan isin jaallata. Tole galatoomaa. Isfirii si gajaallu. Kennaa si caaluun si ni kenna. Eeshi tole dhungoon yookiin kiisingiin dhiphina hirrisaa jedhama. Abbaan mana Faatima yookiin jaalalleema yeroo wal dhungatanii dhiphina hirrisaa jedhama. Kun dhugaadhaa? An dhugaadha jedheen fudhu garuu sin beekus. Hirrisu dhiphina namatti fidamuun hirrisatti yaadda. An dhugaadha jedheen fudhu garuu hin beekus godhe sin beeku. Dhiphinni isin hirrisaaf hin hirrisu isaas hin barre adda. Haa ta'u maal jettu? Sirriitti ni hirrisa malee. Mee wal falmaame ni hirrisaa jechaadha ati hirrisuu jechaadha akkamitti? Inni hirrisa argiteetta? Inni hirrisa malee. Wanni hirrisuuf sa'aatii sanitti bakka isaan wal argatan waan ta'eef fakkeenyaaf gaafa wal dhungatan bakka isaan waliin hin yaada wal argachuuf hin yaada waan ta'eef wal argataniira waan ta'eef. Kanaaf ni hirrisa jechuudha. Eeshi tole gaaffiin taan dhumaa'e Atleet Margituu Warqinaan ji'a 3 darbee Olompikii tokko irratti injifatteetti. Meeqaffaa baatee eessatti injifatte? Hin beeku baay'ee qophii ispoortii kana baay'ee sin hordofu. Atoo? Hin beekne anis lakkii nu banne. Atleet Margituu Warqinaa beektaa? Atleetiin hin beeku ani weellistuun beeka. Kanadha yaada qabdan? Yaa'u yeroo jalqabaa Haramaa nagee Dooktar yaadii Harariin naqee argadhe yaadee ture. Garuu har'a asitti arguutti baay'ee gammadeera. Yaada qabdaa? Anis